Nageenyif araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u obboloota koo obboloota waldaa humna wangeela Kiristoos keessatti argamtan akkam jirtan nagaa jirtanii ani nagaa guutuu nagaa irraa hafaan qaban manni dhan jiru naannoon dhan jiru safarri hundinuu nagaadha waaqayyo keenyaaf Kiristoos galanni guddaan haa ta'u akkam isin waa jajjabaattu afuuratti foonitti warroonni biyya keessaa kan biyya alaa jirtan hundi keessanuu akkam nagaa jirtanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u halleluuyaa Yesuus gooftaadha Yesuus keenya amanamaadha Yesuus keenya waaqa hidhaa namaa hiiku waaqa dhoksaa namaa argu galanni isaaf haa ta'u galata isaaf galchinu obboloota koo nuti carraa qabna nuti carraa guddaa qabna carraa kana arganne waaqayyo keenya bakka jirrutti mana jirrutti rakkoo ormaa keessatti gola ormaa keessatti akka nuuf mijatetti osoo nuuf mijatee hin jirre akka nuuf mijatutti zanaa jennee fakaa jennee waaqayyo keenya kana waaqessina halleluuyaa galanni waaqayyoof haa ta'u galanni isaaf haa ta'u ammallee teessoo isaa irratti ol haa jedhu obboloota koo anis kanin amma toora keessan irratti argame dhuga ba'iinsa guddaan qaba dhuga ba'iinsi koo isa guddaa anaaf isa guddaadha waaqayyo kan akkana galateeffattan barbaade tanani dhuga ba'iinsi koollee obboleessi keenya raajii misgaanuun torbee darbe amma torbee lama waqtii sadiin ta'a haalli naaf mijachuu didee tanani samoona dhugaa ba'uun dide guyyoonni kamisaan lama darban natti fakkaate amma torbee sadii keessa jira akkana jedhe obboleettiin firri isaa maqaan isaa Dirribaa jedhamu ati biyya ormaa jirtaa inni immoo biyya keessa jira obboleessa kee haa ta'u fira kee haa ta'u kaniif immoo abbaa kees haa ta'u hin beeku ani garuu firuma keeti dhiiga keeti maqaan isaa maqaa Dirribaa jedhamu obboleessi kee jedhee samoon illee akkuma isiniin jedhe dhugaan baay'ee nama jechuu dhiisetan itti dhiise yerumaa eeggatu guyyaa isaa yaa eeggatu dheetanan kun guyyaa waaqayyo jedhe guyyaan har'aa dhuga ba'iinsaaf karra waaqayyo duratti waaqayyo haa galatamu dhuga ba'iinsaaf na dhaabe mucaan kun lola cimaa keessa jira maqaan isaa Dirribaa kan jedhamu firri maqaan isaa Dirribaa kan jedhamu Dirribaan kun mucaa obboleessa kootii dargaggeessa mucaa dargaggeessa mucaa hojiiti mucaa hojiidhaaf asii facifigee taf jedhu kan obboleessa kootii jechuudha abbaa kootii guddisee akkuma obboleessa kootti ilaaluudhaaf amma asirratti dhugaa ba'uun kan dhufe na lolli itti dhaabbatee jira mucaan kun lola cimaa keessa jira indoo keessa darbanii hanga lubbuu dirasii baasuutti jiranii jedhee sila maal ta'e mucaan kun maal ta'e jedhee tan yeroo san bakka rifadhee ugaan asii bilbilu biyya maal ta'e Dirribaan jedhee obboleetti koo gaafadhe maali namaan wal lolee moo maal ta'e jedheen lakki namaan wal lollee bakka hojiitti hojii galee bakka hojii sun immoo duraan akaakayyuun keenya jechuudha abbaan haadha teenya firri isaanii jechuudha firaa miti gosa warri durii kun kaa gosaadhaan wal qoodanii gosni akka akaakayyuu kiyyaa jechuudha abbichuudha warra abbichuu santuu nama biraa baddalee jedhan nama biraa baddalanii garuu fira akaakayyuu kiyyaa sanii miti yaada gosti abbichuu yaa ta'uuf malee gosa abbichuu santu fira gosa biraa baddale amma gosni biraa suni gosa abbichuu kana barbaaduudhaan mucaan keenya kun amma Dirribaan kun akka akaakayyuu keenya biratti sin deemaa isaan biratti sin arganii gosti isaa akka gosa abbichuu ta'e hin beeku innaa warra namni jalaa baddalame santu gosa keenya miti garuu yaa gosa abbichuu yaa ta'uuf malee warri duraan kun gosa barbaadu yoo beektanii gosa akkana gosa oborii gosa maalii jedhan kaan hin beeku duraanumaayyu jechuudha nuutuun aglanne nuutuun hin beekne akkasitti warra sanitti hojii galee mucaan immoo hin hojjeta gimbanyaadha anaaxidha warri durii nama jalaa baddale santi hojii galee achitti hojii gallaan nuti xaraxarree nuti beennee lakki bakka akkanaa hin hojjetin siin ta'u isaan gosa keenya barbaadu gosa abbichuu barbaadu
warri namni jala baddalamee jira achi hojjetin jennee nu ofii keenya xaraxarree beeknetu achi baasnee naan jette obboleettiin. Amma yaada obboleettiin koo akkas naan jetti malee yaa'u keezin isaa gadi bu'amee yookaan lola itti kaasuu danda'an jedhee yaade waaqayyoo dubbate waaqayyoo kan arge yaa'u ani asan jira uma arguu hin dandeenye isaan yaada natti muudidan malee yaada na dhossan malee mucaa kana baay'ee lola guddaa irraan gaan natti fakkaate waaqayyoo haa galatoomu ani quban qabu ani humaan dhageenye kun waaqayyotu argee natti waaqayyotu argee wanta isaan irra jiran wanta mucaan kun irra jiru dararama guddaarra jira lolama guddaarra jira cinqama dhibbuu guddaa keessa jira lola aganan jedhamne kan hanga lubbuu dirasii baasuu gahanii jiranii jedhee waaqayyo dubbate maqaan waaqayyo yaa ulfaatu maqaan waaqayyo yaa kabajamu sababa keetii jedhe sababa keetiin irra darbee mucaa kan harka qabee jecha baasii lola kana keessa lubbuu isaa baraareedha jedha halleeluuyaa galanni waaqayyoof haa ta'u obboloota koo waaqayyoo kanaaf galatanaa galcha guddaa guddiseen waaqayyoo kanaaf galata gochuu barbaada isinillee darbaati galatanaaf galcha maqaan waaqayyoo yaa ulfaatu inni dhossa nama argu inni gunguma nama argu inni laphee namaa beeku inni baqasse keessa namaa gadi bu'ee ta'u laphee namaa keessa kee beeku isa qofa namni beeku hin danda'u isa tokko dhoksaa gadi baasa isa tokko lola biyya keessa jiru lola warra koo keessa jiru lola obboloota koo keessa jiru isatu argee natti hime halleeluuyaa bakka teechutti bakka taa'utti bakka hin jirutti bakka hojii kootti isa argee natti hime namni natti hime tokko hin jiru nama tokkorraa kan hin dhagee hin jiru kana dhageessan bilbilee gaafadhe kana hunduma natti himani halleeluuyaa galanni waaqayyoof haa ta'u kan biraa immoo obboleettiin jedhe obboleettiin barreeffamaan gaafii wayii barreeffattee yeroo dheeraa taa'ee jira waa lamaan qabadhee dhufe obboloota koo galanni waaqayyoof haa ta'u asirratti dhugabeessa lamaan qabadhee dhufe tokkoon obboleessa kiyyaa kana lammaffaan immoo obboleettiin barreeffama dheeraa wayii barreeffattee waggaa dheeraa taa'ee jira yeroo dheeraa si'alaa taa'ee jira barreeffamni ati barreeffatte kun jedhee dhugaadha barreeffamni ani barreeffadhe yeroo ani waldaa kanatti dhufu bara dheengaddaa jechuudha waldaan keenya eega hundeeffamee waggaa tokko animmoo waggaa tokko guutee waggaa tokkoof ji'a homa eeganii waldaa kanatti dabalame yeroo waldaa kanatti dabalamuun barreeffama wayii barreeffadhee tanan qaba innis maalidha innis waa'ee obboleettii kootii fi waa'ee kootii waa'ee obboleettii kootii kana hin hojjetti biyya ormaa hin deemti Dubaay illee deemte waggaa tokko fi waggaa lama hojjette galtee birrii hin qabdu Saudi Arabiyaa illee deemte waggaa sadi hojjette galtee birrii hin qabdu kanarratti illee gaayila hin dhaabbanne gaayilli illee hin lolamaanii bakka kanarratti illee baay'ee tokko boo'ee too waaqayyo gaafii gaafadhaa ture maali waamti ishii kun jedheeni kan hojii illee ishii dhoggee kan birrillee harkaa dhabashii dhoggee kan immoo gaayillee ishii dhoggee maali waamti ishii kun immoo maali jedhee sanaan bakka irra caalaa kanarratti xiyyeeffadhe waaqayyo gaafii gaafachaa ture na amma ishiin illee waaqayyo galanni haa ga'u Itoophiyaa galtee Itoophiyaa keessatti hojiin banamee halleeluuyaa galanni waaqayyo haa ta'u gaafii keessi argeesi ishii jedhe gaafii keessi deebise jedhe isallee galanni waaqayyoof haa ta'u kan koollee isuma keessatti naa deebi'ee jira ani wanna waaqayyo wajjin gungumu jira wanni waaqayyo wajjin haasa'u jira wanni waaqayyotti bo'u wanni waaqayyotti iyyu jira ganamaaf galgala isallee toora galchi fide akkuma garaa kiyyaanaaf godhe halleeluuyaa waaqayyo galanni haa ga'u ijoollee isin waaqayyo irratti wanta kan dhabdanii waaqayyotti dhaggaa malee waaqayyotti bo'aa malee wanta itti dhibbattan wanta itti rakkattan waaqayyotti madhaa malee namatti himatina namni homaa siniin godhu waaqayyo sinii godha ofirrattan arge obboloota koo ofirrattan arge ani ofirrattan arge waa'ee obboloota kooti waa'ee koo ofirrattan arge
ijoollee dhugaa isiniin jedha adaraasinis haasa'u namatti himootina dhoksaa garaa keessanii waaqayyoomatti jalqabaate maxaa waaqayyoomatti haasa'a waaqayyo wajjin hundumaa isarraa uumaatiin abdan dirribi dachaa isiniif kennu asirrattan arge wanna argee hin jedhu waaqayyo jalatanaa fi dachaa obboloota koo akkasumas obboleessa keenya raajii misgaanuu waaqayyo akkamitti dabalata addaa hidhata addaa nabarratti haa baay'isuudha waaqayyo akkamatti isinii jiraachuu akkamitti darbaa deemaa mul'adhaa namaaf qoricha taasisan jira eebbifamaa akkasumas raajii misgaanuu obboloota koo naaf eebbisaa naaf galateeffadhaa isinii jedhaa wanti waaqayyo itti nama bayyanii himuudhaa nama bayyanii nuti qoricha ta'uudhaa isa sababa godhatee waaqayyo nama hidhaa keenya hiikuudhaa isinii jedhaa raajii misgaanuu naa eebbisaa obboloota koo bakka jirtanitti waaqayyo haa eebbisaa dachaa waaqayyollee galatanaa galchaa dhuga ba'iinsi koo baay'eedha dubbadhee fixu yeroo natti gabaabbata yeroo dhufuuf immoo walitti deebinaa nagaan naa turaa isiniin galateeffadha isiniin jaalladha kabajamtoota maatii waaqayyoo nagaatti naa oola ameen nageenyiif araarri waaqayyoo isiniif